Eessa deemuuf yaadamuu akkasitti bareedde? Hammam akkan isa jaalladhutti immoo deemaan jira beekitti. No, tasuma ta'uu hin danda'u kun. Gonkuma ta'uu hin danda'u kun. Inni nama si jaallatu miti. Inni nama dhugumaan si jaallatu miti. Situ na jaallataare? Situ naaf yaadaare? Waa'ee kun tokko sin ilaallatu kana booda. Tole karaa koo duraati. Eeyyeen nan ilaallatu. Anumtiyyuu of hin ilaalle bar. Waliin guddachuun keenya, waliin barachuun keenya, kan boruutiif ol abdachuun keenya har'a kana ta'e. Ansi dhabuun koo, ansiif cabuun koo sababni maalidha beektaa? Maalidha beektaa sababni? Harkaa dhabuu kooti. Harkaa dhabuun koo immoo atuu ni beekta. Fayyaa dhabuu kooti. Fayyaa dhabuun koo immoo hojii waaqaati. Amma sisuman eega. Amma fayyaa kooti. Nan jiraadha akkan barbaadetti. Meelbaa! Dhuguma kanoon akka jetti guute maalan godha carraa kooti. Hubachuun qaba eenyu akka ta'e. Kanoo isaa beeki? Yeena isaa beeki. Abbaa manaa koo gara fuulduraa beeki. Meelbaa jedhama. Hiriyaa koo wajjin guddadhe wal bariin. Beekiin jedhama. Beeki waa tokko sitti hima dhaggeeffadhu. Kanoodhaan kunuunsiin jaaladhuun sirriitti jaaladhuun hin miidhiin. Isheedhaa miidhamtu argee jennaan lama miidhama. Sirraan bu'u gaafas. Maal si galche? Maal si galche jetta? Anamu. Meelbaa! Kanoo sadarkaa kanas geenye haa ta'u nan beeka kan hunda harkaa dhabuu kooti. Hamma wal beeknu hunda bara waliin dabarsine hundaaf baay'ee galatoom. Kanaa booda bakka ati jirtu hin ga'u gammadii jiraadhu. Inni kun isa dhumaati. Akkas jaaladhu beeki garuu. Maal gocha dhufte ammoo si akeekkachiiseera miti? Biyyiin na akeekkachiisteetta. Garuu si yaannaan hin dhufe. Yaaddoon ati na yaaddu kan jireenya koo balleessudha malee waan tokko kan na fayyadu nan dhabe. Eeyyiin sitti fakkaachuu danda'a. Ituu wantan keessa jiru hubatteeti atuu na faana dhiphatta. Gaafa waadaa walii gal dhibbinni kee dhibbina kooti. Rakkinni kee rakkina kooti. Akkas jennee walii gal. Amma maal akkan ta'u barbaadde? Maal akkan siif ta'u barbaadde? Akka maraadhu barbaadde? Maali? Maal taate? Maal si waraane?
Maaliif na hordofta? Si argeessi bira darbuun natti cimee. Na argitee na bira darbuu miti. Osoon siif jedhee fayyaa dhaba siin jechaa jiruuyyuu na dhiiste hoo. Isa na yaadachiisin. Maaf aduu kana keessa amma kana baattattee deemte si miidhuu? Kanatti na miite caalaan miidhamaa? Sigaa miil irra deebitee natti nimi. Ansi miidhuu barbaadeen turre. Ati na miidhuu barbaaddeetee miti. Garuu akkasiif jedhee miidhame ati iyyuu ni beekta. Sirriitti beekta. Iyyeen nan beeka akkati miidhamtee jirtu. Siif jedheen si miidhee malee si jibbeen miti. Maal jechuudha kanoo? Erga anaaf jettee na miidhe isa kamidha na jaalattare? Isa kamidha ati naaf dhimmamtu? Kamidha? Eeyyeen meelu gaafa ati si dhukkubee hospitaala galtee turte dhukkubsataa yaalaaf dhufeetu as keessa turuu danda'anaan jedhan gadi baanuun jedhanii turan. Anaaf hiriyaan kee gammii waliin baanee ture. Anis achi gadi bookoo malee iddoon buleen beeku. Ani gaafasuma ganama murteesse nama isaaf ta'uu miti. Nama isaaf malu miti hin jedhe. Sibira taa'ee keessa gootti gammada. Sibira taa'ee keessa gootti gadda. Sibira taa'ee keessa gootti boo'a. Waa meeqa baadheen jiraachaa ture. Malee si miidhuu barbaadeen miti. Sin jaalladha. Fayyaa naaf ta'e. Maaltaate akkasitti na harkista nagaddeesi meelba maaf na ariifachiista. Har'a dhugaasaa qulqulleeffachuun qaba. Gammi har'a dhugaa jiru natti himi. Gaafa inni dhukkubsadhee hospitaala gale isin lamaan gidduutti maaltu uumame? Natti himi. Nama na ishee gaafadhu ani maalan beeka. Gammi atis kanuma. Har'a dhugaa jiru natti himne taanaan ani iyyuu akkattan bira ga'uun qaba. Natti himi dhugaa jirtu atis. Ani wanta uumame hin beeku garuu akkasiif hin taane bareera. Eeyyeen akkuma ishee irraa dhageessedha. Isheen nama siif taatu miti. Sababni isaas guyyaa gaafa sana gaafa achii baane kottu deemnee mana bulla jennaan diddeetu gara biraa bulte. Lafa isheen bulte garuu ani bareera.